akkasi wallahi. Wanni martuu guyyaa rabbi jedhee mataa waan ta'eef du'aa hima gochuudha. Kama rabbi hin beektaami ijoollee dubbisuu iyyuu kan hin dandeenye. Gaafa Amiif ijoollee jedha bar. gaafa jalqabaa san ijoolleen baatii sadii mulu osoo haasoyituu bar. Nuu jira san Uummanni keessaa beekaa iyyuu. uummata garaa jabeessa san harkaa ba'uun waan guddaadha. Gaafa mucaan sitti fiigumu sitti maramuudha mee yoo si dubbise maal ta'a daa'ima duudaa waan beene maal gochuu ofirraa ari'ume. Wallahi waan nagas garaa namaa balleessu hin jiru. Garuu ammoo tiyuu wanni godhan hin jiru namni dhalee silaa akkas nama hin godhu. Mucaan Maana gaafa ilmoollee hin beekan hedduu garaa jabaatanii maali murteen tiyya waa'ee galaallee guyyama san irraa malee achi dura waggaa lama sadii illee silaatu keessa taa'ee ilmaan tiyya ilmaan tiyyaatiif taa'e homaa nan guugu ture. Garuu ammoo achillee taa'ee ilmaan tiyya mataa dhukkubsuu malee homaa bu'aa waan buusaaf hin jirreef. Anaa miti hidhamaan na wajji hidhame guyyaa san baay'ee gadde dhugaa rabbi. Alhamdulillah. Wallahi hedduu ulfaataan. mucaan yoo isaan as baasan mucaan dubbisuudha itti fiigee jennaan mucaa irraa darbani osoo waan biyya namaa heeyyamame viidiyoo wayii waraabanii akka taarikaatti lafa kaa'atanii sila hedduu garaa nama balleessa. Manni baay'ee tokko nama gara jabaadha abboo an addunyaa marratti hin argine. Amiin amiin. Ka sheersii godhe sana hin argine biyya bakka biraatti bar hin heeyyamu bar sheersii godhee ture bar viidiyoo wayii. Abitti achitti haasoin akkanaan jiru uummanni yoo deettuun takka ka deettu taate yaani ulfa wajjin hidhuun dubartii takka ulfa garaadhaa osoo isiin qabdu hidhuun yakka yaani waan fudhatama qabu natti fakkaatu biyya namaatitti. Garuu ammoo yoo isiin ulfa taate ulfa ta'uu baatte inshaallah bor har'a yoo isiin ka deettu taate laazima hidhanii jennaan ammoo yoo hospitaala geessuun hin jiru achitti deetti duutee jiraattee. Daa'ima yoo isiin kana gahaan deettu taate fuudhanii mana galchan. Daa'ima san balaa fidanii hoosisanii kara manaa deebisan. Haati ammoo yoo achumatti hidhamti. Hidhaa suudii caala jabaadha bar hidhaan biyya kanaa namni waama hidhamee hin beeku. Hidhaa suudii rahmata qaba. Hidhaa suudiitiif kun garaagara hedduu. Yaani akkas jedhee yaada garuu hidhaa suudii illee waan garree. Garuu namni dubartiidhaaf namni nama dhukkubsatee mana hidhaa keessa jiruuf hin rifanne nama rifaatuu qabanne jedhee yaadu. Nuyi fi miti baqataa fi miti waloo isaaniitiif iyyuu nama rifaatuu qabu miti si galee. Yaani dubartii teennaa miti. Dubartii teenna keessaa namni naan arge mucayyoo Tigree takka qofa daa'ima qabdi. Daa'ima isii irratti yaani waan hin taanettu dubartii wajjidanii gisee marammootu dubartiin isaanii waa fayyadamti. Isii yaa'ii gootii hedduu garaa nama nyaata. Agartee jirta mucayyoo gaafa imbaasii geessanii san. Wallaahi waan agas nama dararuun agarreen. Ilmoo isii wajjin hidhanii isiin achi keessatti silaa ibiddi guyyaa tokko mana sanitti qabatee hospitaala wanni sanitti qabatee poolistaabaa sanitti hinduman si galee iyyaan isaan. Bayanii kutaa nuti jirru afootti gad naqan. Hedduu garaa nama nyaata. Waan akkana dubbadhee wanni jedhuu miti. Kun waan boodallee rakkoo fidu. Garuu ammoo tuyuu bakka sana iyyuu bahu waan guddaadha. Alhamdulillah. Lubbuun jiraadhee ati wanni jechuun waan guddaadha. Hidhamtoota akka kiyyaa kaachi keessa jiraniifillee rabbiin obboleeyyan xiyyeeta Oromoo illee achi keessa jiran nama hedduu jira. Rabbiin isaan achi keessaa haa baasuu badii isaanii malee achi keessatti adabamuu jiranii. Hin nyaanna hin dhuyinaa jiruu halaal jiraachifnee maatii keenya jiraachifna jechuuf osoo tattaafatanii carraan sun isaan dhaqqabe namni rabbi rahmata godheef kulliin keessaniyyuu du'aa godhaa fi akka yeroo gabaabduutti achi keessaa isaan baasu maatii isaanillee gammachiisu. Salaata shanan keessatti hin dagatinaa isinin jedhaa. Kanuma wallahi waan achirraa fi ammoo yoo haadha mana xiyyaatan hedduu haa galatoomtu du'aa naa godhaa fi hedduu na hojii faajjee hedduu na hojii taa'aafte
wallahi jazaan tante jannatul firdoosi rabbi si haa godhu. Addunyaa irratti illee agartee rabbi si haa milkeessu, duniyaa gatarte rabbi si haa kennu, jiruu halaan rabbi si haa jiraachisu. Eessaa waraabdee ta namni hin beekne rabbiin agartee riskii dhuma hin qabne rabbi isin haa waffaqu isiniin jedha. Ilmaan xiyyallee hedduu jaaladha. Abshir. Naafiraadhu fayyaa tante rabbi fayyaa tante sirratti haa dagatu. Akkas. Amin. Thank you. Shukran. Akkas imaama rabbiin agartee hajjii rabbii sanillee rabbi sana haa dhaabu. Walumaan nu haa dhaabu. Amin. Nama Hammi keenya maraati. Guys, emoshi boychaa dhiisa. Warra mana hidhaa jiru hunda isaa warra Liibiyaa, warra Saawudii hunda isaaniitu rabbi hidhaadhaa baasu du'aayii godhaafe. Inshallah hidhaa jechuun baay'ee ulfaata. Yaa biyyoo teena rabbi nagaa haa godhu. Rabbi Qabeela kadhee booda rabbi dheebuu haa baasu. Qabeela rabbiin beela haa baasu. Ka dhukkubsate agartee rabbi haa fayyisu. Jettuun nagaa rabbi haa eegu jenna kaa maal jenna? Amin, amin, amin. Bakka biraa Maashee nagaa ka ta'e kun qabda. hammaadhe. Nagaa qaba waa yaada keetii malee maal ta'a jetteeti. Si yaade akka malee. Siif ilmaan tiyya. Khairin si haa yaaddu. Walumaan nu haa yaaddu. Yaa wanti khairii si haa soqu wanni san caalu jira. Wanni san caalu maaltu jira? Fayyaa nuu kenninaan. Waan guddaadha. Maal jettu? Dhageettaa jirta siif ishaaratii haadha Huseen. Qaama qalbii wal bira jirraa meemaa? Aywa. Waan akkasiiti warqi. Bareeda jirtaa bar rifeensuma kee xiqqoo. Jalmarroo taate malee maashaallah. Siif. Maa qufaasi qabee?